Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel. I am Barasa. If you are new for my YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share. This is the second day of learning English in Afaro. In today's classes, we are going to learn some sentences which are five, just five. Jalkabarati, I am not myself. I am not myself. I am not myself. Jechuun baay'ee rakkadheen jira. Anummaa koyyuu gadhiisuuf hin jira jechuudha. Baay'ee nama dhiphatee jiru tokkotu how are you? I'm not myself. Yoo inni akkas hin jedhe baay'ee rakkatee jira jechuudha namni sun. Lammaffaa irratti you are lying. You are lying jechuun immoo sobaa jirtaa jechuudha. Sobaa jirtaa jechuudha. Liar jechuun sobduu jechuudha Ingiliffaatiin. Inni sadaffaan immoo you are wrong. You are wrong. Kana jechuun immoo ati dogoggortee jirta jechuudha. Dogoggortee jirta jechuudha. Inni arfaffaa irratti immoo you are crazy. You are crazy. Namni tokko isin jennaan ati maraattee jirtaa siin jechuusaadha. Maraattuudha ati siin jechuusaadha. Inni shanaffaa irratti immoo don't bother me. Do not bother me jedhama yeroo tokko gaafa don't inni jedhu kun gargarii qabu. Do not bother me jechuun na hin jeeqin. Thank you very much for watching this interesting video tutorials. If you are new for my YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share, okay? See you on the third days. Bye bye.